Ashamarka fuune daawwattoota fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaarraa qabannee isiniif dhiyaanneerraa oduulee guyyaarraatiin oduulee biyya keessaa fi addunyaalessaa isiniif dhiyeessina oduu har'aa kan isinitti himu Antolchaadha hanga xumura oduu kennaatti nu faana turaan affeerraa kennam. Sababa COVID-19 godina Baalee magaalaa Roobeetti gabayaan doonsaa guutumaan guututti cufamtee oolu Saudi Arabiyaa fi Dubaay lolaa Huutii walii Yaman keessatti gaggeessan yeroof dhaabu gaazexeessonni biyya Awurooppaa jecha Nabi Muhammad waa'ee dhibee daddarbaa irratti dabarsan dinqisiifachuu labsiin yeroo muddamaa amma labsamee dhimma dantaa siyaasaatiif akka hin oolle sodaa qabnaa jechuu Profeesar Mararaa Guddinaa qabannee oduuwwan biyya keessaa fi biyya alaattis qabannee isiniif dhiyaanneerra daawwattoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warri karaa YouTube channelaatiin keenyaan hordoftan YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha warri karaa Facebookaatiin hordoftan immoo Facebook keenyaa like follow godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Oduu gaddaa biyya Saudi Arabiyaa irraa nu dhaqqabe. Obboleettiin teennaa maqaan isii Mimmi Kaayyoo jedhamtu biyya Saudi Arabiyaatti guyyaa gaddaa gara Daraakiraa deemte. Obboleettiin teennaa suuraa isii as gubbatti agartan tun dhalattuu godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee Arsiitiin. Guyyaa gaddaa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti duute. Dhibee turuutiin duute. Reeffa biyya galchuuf yoo yaalan imbaasiin sababa COVID-19 cufaadha. Achittis awwaaluuf immoo Saudi Arabiyaan sochii guutuu uggurtee jirti. Hiriyoonnis ijoollee akkasiiti. Reeffa biyya galchuufis ta'e achittis awwaaluuf adeemsa keessa darbamu hin beekan. Namni yaada bira hin jiru. Reeffa mucattii tanaa yeroo ammaa tallaalaa jira. Hadaraa Rabbii Oromoon magaalaa Riyaad jirtan ijoolleen tun akka malee rakkoo keessa jiranii bira dhaabbadhaa fala tokkos godhaafi. Ergaa kanas waliif qoodaa jechuun warri Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad hiriyoonni mucattii tanaa nuuf erganiiti jiru. Mucattiin tuni haadha isiitiif takkittiidha. Biyya Saudi Arabiyaatti mana arabaa dalaguudhaan haadha isii gargaaraa turte. Amma isii gama fuula Rabbii deemte. Haati isiis rakkoo keessa bu'uuf deemti. Kanaaf namni Rabbi laaffiseef armee isii lakkoofsa duwwaa 91642 biyyatti bilbiluudhaan gargaaruus danda'a. Akkasuma biyyuma Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti waan sirna awwaalcha isiitiif ta'u yookaan immoo reeffi biyya yookaan galu taate waan gara biyyaa ittiin galchan Oromoon magaalaa Riyaadii fi naannoo ishii nu cinaa akka dhaabbatu jechuun warri magaalaa Riyaad dhaamsa isaanii dabarfataniiti jiranii. Warra Riyaad warra isitti dhiyaatu fi isii hordofaa jiru lakkoofsa armaan gadii kanaan argachuu dandeettu. Duwwaa 96650 duwwaa 816 duwwaa 96655 duwwaa 19 bilbilchanii mucattii tana takka achumatti akka awwaalamtu takka immoo reeffisii gara biyyaa galee haatummaan isii sunuu akka itti obsitu gochuudhaan akka bira dhaabbattan nus akka kennatti yaamicha isiniif dabarsina. Nageenyi waa hunda dursaa yoo nageenyi jiraate walirraa binnee walitti gurgurraa yoo nageenyi jiraate walirraa dhuynee walirraa nyaannaa yoo nageenyi jiraate fuula gammachuutiin wal keessa bobbaanaa hanga vaayirasiin koronaa kun bakka godhatu yookaan fala argatee dawaa godhatu namni tokko akkanatti hin dhufne na jaalachuu keessan mirkaneessuudhaaf narraa fayyadamuu keessan mirkaneessuudhaaf bakka naa qabaachuu keessan mirkaneessuudhaaf hanga vaayirasiin kun bakka argatutti natti hin dhufinaa jechuun godina Baaleetti magaalaa Roobee gabayaan doonsaa guyyaa har'aa balbala isii cufachuudhaan akkuma suuraa irratti agartan kana cimcilim jetteetiin dhaabataa oolte. Gabayaan doonsaa gabayaa guddaa Itoophiyaa keessatti argamu keessa isii guddoo fi hangafa. Gabayaa doonsaatitti guyyaa kamisaa Keeniyaa, Mooyyaalee, Boorana, Gujii, Arsii fi Baalee, Shaashamannee, Asallaa, Finfinnee, Gindhiir, Jijjigaa, Maqaadishoo, Hargeysaa irraa daldalaan tokko isii hafin karaa hedduu qaxxaamuruudhaan guyyaa gabayaa doonsaa kana saammachuudhaan kun itti gurgurachuuf kun immoo achi bitachuudhaaf hundi isaa daldalaan abbaa qabeenyaa hiyyeessi barataaf barsiisan qotee bulaa fi horsiisee bultoonni waan oomishatanii fi waan horsiifatan qabatanii gara magaalaa doonsaatitti dhufu.
Guyyaa gabayaa magaalaa Doonsaa keessa dhakaayyoo darbatame tasumallee lafa hin bu'u. Heddumni namaa waan lakkaa'amee dhumu miti. Baay'inni isaanii waan ajab nama jechisiisudha. Doonsaa magaalaa guddoo Itoophiyaa keessaa warra akka malee namni irraa bitee walitti gurgurudha. Sooranni Itoophiyaan soorattu garbuu fi qamadiin hayisaan tokkollee osoo nafin guyyaa gabayaa kana walirraa bitamee walitti gurgurama. Industiriiwwan paastaa fi mokoronaa akkasuma buskuutaa fi keeka oomishan warreen daakuu oomishanis guyyaa kana gabayaa Doonsaa keessaa qamadii bitatu. Magaalaa Roobeetti gabayaa Doonsaatti namooti hedduun walirraa gurguranii walirraa bitu. Namooti hedduun kan wal yaadan asitti wal arguudhaan dharraa wal bahu. Garuu guyyaarraa haalli suni hin mul'atu. Wanti hundi jijjiirameet jira. Doonsaa ulaa isii cufatteet jirti. Kun immoo nagaa isiitii fi nagaa lammiilee isii warra isii irraa bitatee itti gurguratu eeguufi malee hammeenya biraatii fi miti. Nagayatu dursa. Yoo nageenni jiraate wanti hundi jiraata. Yoo nageenni jiraate walirraa binnee walitti gurgurra. Kanaafuu hanga COVID-19 dawaa argatu yookaan fala argatu namni tokko narra bobba'ee narraa akka hin galle allaattiin akka narra hin marre jechuun Doonsaa guyyaarraa hulaa isii cufattee jirti. Yaa qarummaa Doonsaa, yaa uummata isiitii yaadu. Akkasuma magaalaa Roobee guutumaan guututti hulaa isii cufachuudhaan nagaya uummata isii eeguudhaan akkasuma nagaya ofiif eeguu akkasuma nagaya keessummoota naannoo biraa irraa eeguun waan hundaa godhaa jiru. Social distancing jedhame eeguuf namni walirraa faffagaatee dhaabbata. Sanuu namoota gadi bahuun dirqii itti bahe qofa karaa gubbatti mul'ata. Magaalli Roobee wanti Xaaliyaan, magaalaa Roomaa, Miilaan akkasuma Ameerikaa, Niiyork akkasuma Jaarman, Firaankifaart fa'aatti argu kuni akka na bira hin geenne achumatti waada jechuun wanni akkasii sun akka isii keessatti hin mudanne qeen isii gaddaan akka hin guutamne dursee uf eeguu qaba jechuudhaan lammiileen isaanii yoo haala dirqamsiisaa ta'e malee mana isaaniitii akka hin baane dhaamuufiidhaan warri mootuu haajaan lubbuutti jirtu gadi bahuun yoo hin oolle walirraa fagaatanii sooshaal distansii eeganii akka dhaabbataniif dhaamteefi jirti. Haala kanaan uummanni magaalaa Roobee vaayirasii koronaa irraa of eegaa jira. Kuni magaalota Oromiyaatii fi magaalota Itoophiyaa hundaa fakkeenya guddaa tahuu qaba. Magaalonni Oromiyaa fi magaalonni Itoophiyaa hundi fakkeenyummaa magaalaa Roobee kana yoo fudhatan salphumatti vaayirasii koronaa Xaaliyaanitti, Faransaayitti, Jarmanitti, Ispeenitti, Ameerikaatti, Chaayinaa keessatti lubbuu lammiilee hedduu galaafate kanarraa uf baraaruun danda'ama. Kanaaf magaalonni Oromiyaa hunduu magaalaa Roobee irraa fakkeenya godhachuudhaan nagaya ofii, nagaya maatii ofii, nagaya naannoo ofii, nagaya lammiilee ofii eeguun barbaachisaa akka ta'e asumaan dhaamuu barbaanna. Gaazexeessitoonni addunyaa beekumsa Nabi Muhammad dinqisiifataa jiru. Yeroo ammaa kana vaayirasiin koronaan akka malee addunyaa goolaa jira. Addunyaan furmaata dhabdeet rakkataa jirti. Karaan vaayirasii kanarraa itti uf eegan sooshaal diistaansii eeguun harka dhiqachuu waan tokko wanti jedhu karaa ogeeyyota fayyaatiin gorsi uummataaf kennamaa jira. Garuu Nabi Muhammad dhimma vaayirasii koronaatiin wal qabate akkasuma dhibeewwan akka vaayirasii koronaa ilaalchise waggaa 1400 dura dhaamsa ajaa'ibaa kan har'allee hojiirra oolaa jiru dhaamaa jiru. Kanumarraa ka'uudhaan gaazexeessitoonni addunyaa beekumsa Nabi Muhammad kana dinqisiifataa jiru. Oduun karaa biyya Ispeenii dhuftu hedduu nama gammachiifti. Gaazexeessaan Ispeen beekumsa Nabi Muhammad qabu dinqisiifate. Ispeenitti dhaabbanni gaazexeessaa EBC dhukkuba koronaa vaayirasii wal qabate dhaamsa Nabi Muhammad jabeessee uummataaf raabsaa jira. Dhaabbatichi Nabi Muhammad ulfina sammuu fi waan ilma namaatiif barbaachisu sirriitti beeka jechuun dhiyeesse. Itti dabaluunis naannoo Nabi Muhammad ture bakka awaamaati. Uummata katabee dubbisuu hin dandeenye keessaa bahe. Ammoo dhaamsi isaa hanga ammaatti bu'aa qabeessaa immoo fo'inee fi kan hogguu yeroo eeggate ta'uun ni ajaa'ibsiisa. Keessattuu dhukkuba daddarbaa wal qabatee waan barbaachisu mara takka takkaan lafa kaayuun isaa beekumsi guddaan isa bira turuu hubanna jechuun gabaasee gaazexeessaan kuni waan nama ajaa'ibudha. Nabi Muhammad dhibeen akka koronaa vaayirasii fi dhibeen salphaatti nama tokkorraa nama tokkotti darbu yeroo biyya wayiitti mudate gara biyya sanii akka hin deemne yoo biyya san keessa jiraatan immoo biyya san irraa baatanii gara biyya biraa akka hin deemne jechuun gorsuun ni yaadatama. Akkasuma dhibee kana wal qabatee Nabi Muhammad gorsoota ajaa'ibaa gorsaa ture. Kanas ulamaa'onni Islaamaa hayyoonni warra amantaa beekumsa Islaamaa qaban yeroo gara yerootti nutti himaa turuun isaaniis ni yaadatama.
Labsii mootummaan Itoophiyaa weerara koronaa vaayirasii to'achuuf labsee kaayyoo labsameefiin alatti waan biraaf akka hin oolle yaaddoo qabna jedhan Dr. Mararaa Guddinaa. Mootummaan labsii kana labsuun dura akka irratti mari'annu yeroo lamaanuu affeeree kan jedhan Profeesar Mararaan wanta nutti dhagahamu ammoo itti himneerra jechuun dubbataniiti jiru. Labsiin yeroo muddamaa kun kaayyoo labsameefiin alatti waan biraaf fayyadamuu hin qabu yaaddoo jedhu qabnas jedhan. Labsiin yeroo muddamaa kun kaayyoo labsameefiin alatti waan biraaf fayyadamamuu hin qabu yaaddoo jedhu akka qabu kaasneerras jedhan marii irratti. Haa ta'u malee biyyootni hedduun murtee kanaan deemaa jiru waan ta'eef mormuun ni cimas jedhan Dr. Mararaan. Hanga danda'ametti biyyi keenyaa fi lammiileen hundi waliin taane yeroo cimaa kana keessaa darbuu qabna jechuunis waamicha dhiyeessaniiti jiru. Qondaala sochii biyyoolessa Amaaraa kan ta'an Xaahir Muhammad labsichi ifa miti namni maaltu akka dhorkamee fi hin dhorkamin baruuf mirga qaba jedhan. Wanti nuti argaa jirru mootummaan sochii bu'aa siyaasa isaaf argamsiisu irratti xiyyeeffachuu isaatiin yeroo kanatti illee siyaasa hojjetaa jirus jedhan. Bulchiinsa magaalaa Shashamannee kutaa ganda Awaashootti lammiilee keenya naannoo Sumaalee irraa buqqaanii fi lammiilee Sooriyaa Shashamannee qubataniif deeggarsi taasifame. Dargaggoonni ganda Awaashoo keessa jiraatan waan qaban irraa walitti qabuudhaan lammiilee yeroo darbee Sumaalee ba'anii fi lammiilee Sooriyaa Shashamannee jiraatan abbaa warraa 40 oliif deeggarsa kana taasisaniiti jiru. Hojiin lammii deeggaruu ni eegale malee hin dhaabbanne waan ta'eef cimee itti fufaa kana keessatti gahee kennaa kutannoo bahuuf qophiidha jedhu ilmaan sabaa waan qabaniin lammii biraafanii hin beekne. Sagantaa kana irratti argamuun dargaggoota kanneen hojii gaarii fakkeenyummaa qabu hojjetan kan galateeffatan kantiibaan magaalaa Shashamannee obbo Tamaam Huseen dargaggootni keenya humnaa fi qabeenya harka ofiitiin qabaniin tumsi isaan mootummaa maddii dhaabbachuun ummata keenya balaa dhibee koronaa irraa baraaruuf hojjechaa jiran hojii seenaa dhaloota keessatti barumsaa fi kaka'umsa guddaa uumuu akka ta'e ibsaniiti jiru. Akkuma dargaggoota muraasa kana keessatti namoonni itti dhagahame lammii ofii waan qabanii birmatan kan dargaggoonni keenya akka hunda jiran bakka hunda jiran saba baraaruu keessatti gahee ofii bahuu qabus jedhan. Dabalataanis hojii hubannoo uumuu ummata keenya cimsuun balaa dhibee koronaa nu mudachuu malu gamtaan ofirraa ittisuu qabnas jedhan. Dargaggoonni hojii kana qindeessuun lammii keessaniif waan qabdaniin dhaqqabdan isin dhaloota seenatiin kabajatu isiniif mala galatoomaas jedhan. Gabaasni kominikeeshinii magaalaa Shashamanneeti. Gamtaan waraana Arabaa lola Yemen keessatti gaggeessaa jiru yeroodhaaf dhaabuu beeksise. Gamtaan waraana Arabaa Saawudii fi Imireetiin hoogganamu duula waraana Yemen keessatti finciltoota Huusii irratti raawwataa jiru torbaan lamaaf addaan kutuu beeksise. Dubbii himaan waraanaa gamtichaa Koloneel Turkii Almaalik eeruun ejensii odeeffannoo Saawudii akka gabaasetti gamtichi addatti dhukaasaa dhaabuuf kan murteesse dhibeen vaayirasii koronaa Yemen keessatti babal'ataa jiraatu in ooluu shakkii jedhuun wal qabate to'annaa tamsa'ina vaayirasichaatiif haala mijeessuuf ta'uu beeksise. Dabalataanis gareen Huutii waamicha UN fudhate dhukaasaa dhaabuun gara mariitti akka dhufu gamtaan waraana Arabaa gama isaatiin qophii ta'uu mirkaneessuuf kan yaadame akka ta'e ibsame. Haa ta'u malee gareen Huutii hanga ammaatti waamicha kana ilaalchisee wanti dubbate hin jiru. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees torbee darbee guutuu addunyaa keessatti keessumattuu Yemen, Suuriyaa fi Liibiyaa keessatti gareewwan lola irra jiran dhukaasa dhaabuun weerara dhibee vaayirasii koronaa ittisuuf carraaqqii godhamu akka deeggaran gaafatee ture. Odeeffannoo birootiin ammoo miseensonni maatii hooggantoota Saawudii 150 ta'an vaayirasii koronaatiin qabamuun gaazexeessaa New York Times gabaase. Akka gabaasa kanaatti qondaaltonni olaanaan vaayirasichaan qabaman jidduu bulchaan Riyaad Faisal Ibn Bandar Ibn Abdulaziz keessatti argamu. Kanuma hordofuun mootummaan biyyattii hospitaala beekamaan Malik Faisal moggaafame kan booda dhukkubsattoota biroo akka hin keessummeessinee fi haakimoota ciccimoo biyyattii keessatti argaman garasitti fiduun akka of qopheessu kiidhata darbee ajaja baasuu ibsame. Tamsa'ina vaayirasichaa wal qabatee of eeggannoo jecha Malik Salmaan masaraa naannawa magaalaa Jiddaa qarqara galaana Diimaatti argamu keessatti kophaatti hordoffiin kan godhamaafii jiru ta'uun gabaasichi ni addeessa. Haaluma wal fakkaatuun dhaaltuun gonfoo Muhammad Ibn Salbaanii fi ministeeronni biyyattii naannawa iddoo galaana Diimaa takka keessatti kophaa bahuun akka jiran ibsame. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoo narraaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo birootiin yeroo biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.